Dubai jiraattee Dubaayitti jaarsa lammii oddoo biraa argattee jechuudha. Siwiidin jiraattee lammii Siwiidii wajjin jiraattee heerumtee jechuudha. Lammii Raashiyaatti heerumtee lammii nama Noorweey ta'etti heerumtee dubartiin tokko jechuudha. Namoota kana sadanii fi ijoollee afur deessee biyyoota gurguddaa akkasii dhaqxee jiraattee dhuma irratti Itoophiyaa dhuftee yoo karaarra teessee kadhattu maaltu isinitti dhaga'ama? Dhugaa baay'ee tokko nama ajaa'iba seenaan akkanaa jechuudha. Nagaa Waaqayyo isiniif haa baay'atu hunduma keessaniifuu. Nagaa keenni baay'isee haa eebbifamu. Seenaa kanarraa waan baay'ee barattu jedhee abdiin qaba. Dhugaa Waaqa dubartiin tokko namoota garaagaraa akkasitti heerumtee achi biyyoota gurguddaa akkasii biyyoota Sooriyyaa akkasii dhaqxee jiraattee waggoota muraasa booda immoo as gara Itoophiyaa sababa garaagaraatiin dhuftee waanuma ittiin jiraattu iyyuu dhabdee daandii irratti baatee yeroo amma kadhachaan jira kadhadheen jiraachaa jira jettu maaltu isinitti dhaga'ama? Maal fakkaata? Egaa obboleettiin kun akkuma keessanii akkuma koo biyya Arabaa dhaqxee jechuudha. Jalqabarraa biyya Arabaa Dubaay dhaqxe. Dubaay kana deddeebitee ni hojjetti. Dubaay kana hojjetti. Egaa Dubaay keessa hojjetaa turte jechuudha. Hojii garaagaraa hojjetaa turte. In dhaqxi sin dhufti sin hojjetti. Iddoo sanatti dhiira barti jechuudha. Nama lammiin isaa Siwiidin ta'e tokko barti jechuudha. Isa booda ni sinfuudha malee jedhanii sinfuudha yeroo jedhumoo gara Itoophiyaatti achi dhufanii gara Itoophiyaatti dhufanii wal fuudhan jechuudha. Namni kun Air Force keessa hojjeta jettee gara xiyyaara natti fakkaata. Gara sana keessa hojjeta jettee achi gara Itoophiyaa dhufaniitu wal fuudhanii Itoophiyaa deddeebiti Dubaay sin naqxi hin teessisi. Innis hojii isaanii hojjeta Dubaayitti hojjeta. Achi mucaa tokko deessiif jechuudha. Mucaa tokko erga deessee fi walitti bu'anii mucaa sana harkaa fudhateetu mucaa sana fudhatee ishee geggeessa. Erga addaan bahanillee mucaa kennitee fi addaan bahanillee Dubaay hojjette jechuudha. Ammas deebitee Dubaay deddeebitee hojjetti. Isa booda ammas iddoo biraa nama iddoo biraa wayii barti jechuudha. Nama Noorweey ta'e tokko barti jechuudha. Lammii isaa ta'e tokko barti. Innis si fuudha malee jedha jetti. Isa faanillee wal fuudhan. Isa faanis garuma Itoophiyaa dhufanii wal fuudhanii. Isa faan immoo amma tokko turanii iyyuu jiraataniiru. Mana faa ijaarratanii mana akkasii faa ijaarsarra jira jette waan akkasii osoo hojjetanii ijoollee lama deessiif jechuudha. Ijoollee lama deessee fi erga ijoollee lama deessee fi namni kun Dubaayirra hin jijjiiran. Dubaayirra gara biyya Siwiidin galee jechuudha. Isa booda Dubaay ka'ee achi erga galee immoo Itoophiyaa gara ji'a 6 hin deddeebi'a jette. Booda nan dhufa ji'a 3 biyya sana dhufa jennaan dhufanii deebi'uun hin ta'u achumatti jijjiirame atis jedhee ishees asuma achi fuudhee jechuudha. Ijoollee faana ishees gara biyya Siwiidiitti imala godhanii achitti of jijjiiranii jiraachuu eegalan. Erga achi galanii amala isaanitti jijjiirrateetti namni kun amala natti jijjiirratee akka seexanaatee akka maraataa ta'e jettee. Isa booda isheenis baay'ee aartee baay'ee bakka waan mataatu wallaaltee isheellee mataan dhukkubee inni sobee akka maraataaf godha. Isheen mataa dhukkubee booda akkanaan poolisiidhaanii maal godhanii ijoollee harkaa fudhate jechuudha. Ijoollee harkaa fudhatee isheen mana isa biraa baate jechuudha. Ijoolleen lamaan sana harkaa fudhatee fayyaa qaxxeedhaan ijoollee yeroo fudhatu nagaa isaatti. Seerumaan namuma nagaa akkuma duriiti jechuudha. Isa booda isheen baay'ee miidhamtee sammuu ishii dhiphattee hospitaala ciiste. Erga hospitaala sana galtee immoo nama biraa faana barti jechuudha. Nama biraa faana barti nama Raashiyaa ta'e tokko faana wal barteetu isa faana akka jiraattu
ta'ee isheen akka jettetti poolisootatu akkanii baruuf nama kana naaf fidee akkanii sammuu kootti deebi'uuf akkanii qofummaa baruu fi namni kun akka jireenya na barsiisuu fi nama kana na quunnamsiisan jettee ani garuu qophaa ta'uun barbaadettee nama kana faana jireenya itti eegaltee jechuudha. Erga eegaltu nama kana faana immoo jiraattee mucaa tokko deesse. Isa kanaaf immoo mucaa tokko deesse jechuudha. Isa booda deessee mucaa kana harkaa fudhatanii kunis harkaa fudhatee bakka hin geggeessa. Booda waan gootu sin dhabdee waan hojjettu sin dhabdee waan ittiin jiraattu sin dhabdee baay'ee sammuu ishee dhiphatee baay'ee rakkattu. Imbaasiin mana murtiidhaan gaafattamu gara Itoophiyaa deemtanaan jedhan jettee jaroota kana jechuudha. Warreen abbaa manaa ishee ta'anii ijoollee harkaa fudhatanii harka duwwaa ishee hambisan jechuudha. Gara Itoophiyaan deema jettee imbaasiidhaan gara Itoophiyaa dhufte. Gara Itoophiyaa yeroo dhuftu immoo gaa iddoon dhaqamu hin jiru maatii bira dhaqama. Maatii ishee bira dhufte jechuudha. Maatiin ishee yeroo muraasaaf ishee danda'anii isa booda hiriyoonnis jiru mitire namoota isheen beektu isaan bira faa dhaqxi. Guyyaadhumaa hiriyoota ishee bira dhaqxeetu hiriyoota ishee bira bultee isa booda maatiin ishee achumaan ari'an jechuudha. Maatiin ishee hin ari'anii jechuudha. Mana isaaniitti ari'anii hiriyoonni illee fuula itti guuranii eessa deemtire mucaan kun mana hin qabdu qabeenya hin qabdu humaa hin qabdu karaa irratti kadhachuu jalqabde jechuudha. Akkam namatti fakkaata dhugaa waaqaa jechuun namni iddoo tokko baree biyya guddaa tokko baree iddoo wayii jiraataa ture dhufee amma gadi bu'ee zeeroodhaan akkana yeroo ta'u baay'ee tokko ulfaata jechuun biyya keenya namoonni baay'een waan akkanaa godhanii ijoollee isaanii kan jiraachisatan jiru jechuun isaan jalqabumaa kaasanii yoo itti beekan iyyuu nama akkana garuu baay'ee tokko nama dhiba jechuudha. Walumaa galatti yeroo baay'ee jechuudha ijoolleen keenya lammiilee garaagaraatti ni hiiru. Biyyootuma Arabaa kana jalqaba namni yeroo gara biyya Arabaa deemu dhirsas dhabeen deemu, dhiiras dhabeen deemu, dhiirri jira, dhirsi jira. Dhuguma dhiirri garaagarummaan qabu, dhiirri dhiirumadha. Qabeenyi wal addaa ta'u, biyyi wal addaa ta'u malee. Kanaaf qabeenya barbaacha, hojii barbaacha shamarri tokko biyya Arabaa kaatee ni deemti. Garuu erga achi geesse immoo yaada ishee jijjiirtee hojiidhaaf deemte jijjiirtee kaayyoo ishee isa hundumaa jijjiirtee dhiira lammii garaagaraatu jiraata waan ta'eef Dubaay kana keessa baay'ee lammiilee garaagaraa jiraata waan ta'eef lammiilee argattee faana jireenya ishee itti fufte jechuudha. Egaa maaltu beeka dubartiin kun baay'ee icciitii baay'ee hin haasofne gadi fageessinee naasofne jedhanii namoonni kunni maaliif akka amalatti jijjiiratanii maaliif akka achi geessanii ishee darbatanii maaliif ijoollee bichaarraa fudhachuun akka barbaachise maaliif dubartii kana hin barbaanne iddoon maaltu beekamti duuba isaaniirraa wanti jiru jechuudha. Kanaaf namni iddoo biraa immoo ijoollee isaa abbaan jechuudha. Du'ee bada malee ijoollee isaa hin dhiisu kan ofii dhashee kan isaa taanaan hin dhiisu jechuudha. Ijoollee sana hin dhiisu akka biyya keenyaa miti akka lammii keenyaa miti akka lammii keenya ijoollee haadhatti hin gatan. Warri biyya keenyaatu ijoollee haadhatti gatee zim jedha malee iddoon biraa ijoollee isaa basma haadhatti gad darbeetu ijoollee fudhata. Iddoon biraa jechuudha. Kanaaf duuba isaanii waan jiru hin beekamu jechuudha. Yookaan nama kan biraa qabaachuu yookaan niitii kan biraa qabaatu yookaan niitii kan biraa kan biyya isaanii taate fuudhuu barbaadu. Waan akkasiifaa qabu jechuudha. Garuu isaan taaktikii yookaan waan isaan fayyadaman namni biraan ga'u. Isaan kompiitara waan ta'eef argitanii namicha kan sobee maraataa fakkaatee akka nama qawwasaa fakkaatee niitii kanayyuu akka isheen maraattu godhe jechuudha. Ofiisaa maraataa fakkeessee isheenis dhiphinaan akka isheen maraattu godhe. Booda isheen isuma dhugumaa maraattee hospitaala seentee nama maraateetti immoo ijoolleen hin kennamu nama maraate faana immoo ijoolleen hin teessu. Isheen maraattuu taate yoo hospitaala seentu inni ijoollee isaa fudhate akkasti. Waan ajaa'iba fiilmii ajaa'iba irratti hojjete jechuudha. Kanaaf shamarran keenya dhugaa waaqa yeroo baay'ee shamarran baay'een waan akkanaa ni godhu jechuudha. Biyyoota Arabaa kana keessa lammuma argatan lammuma baay'ee lammuma garaagaraatti hin heerumu jechuudha. Kun immoo dhumarratti dhugaa waaqa kufaatii ajaa'iba namatti fida. Namni immoo yeroo humna qabullee bara dargaggummaa isaa humna qabu waa fedhe hojjechuu danda'a, iddoo fedhe jiraachuu danda'a, waanuma fedhe godhuu danda'a. Garuu umuriidhaan yeroo dabalaa deemu
keessattuu dubartoonni umuriidhaan dabalaa yeroo deeman dadhabaa deemu. Baay'ee hojjechuu hin danda'an. Baqa manuma isaanii taa'anii ijoollee isaanii guddifachaa jireenya isaanii itti fufuu barbaadu. Malee gana ammas irra deebi'anii jireenya haaraa jalqabuu hin danda'an shamarran jechuudha. Kanaaf shamarran keenya dhugaa waaqa of eeggadha. Hojii dhaabbatanii waanuma ta'e keessan galiidha. Hojii dhaabbatanii lammuma argattan dhiiruma waan ta'eef faana hin deemina. Duuba isaa waan beektan hin qabdan. Biyya isaati waan qabu hin beektan. Yoom akka biyya isaatti galu hin beektan. Si dhiisee gala ta'ee si fuudhee galee waan barbaade si godha ta'ee waan tokko waan beektu hin qabdu. Dhugaa waaqa. Ati immoo ijoollee hin deessaa. Ijoolleen sun guddisuun immoo rakkoo kan biraati. Sumarrattu rakkoo kan biraati. Ijoollee sirkaa fudhatee sumatoo gadhiisee atu sammuun kee baay'een hojjetu jechuudha. Ijoollee dahanii namni nama harkaa fudhatee nama ari'uun ati too barbaaddu fedhii kee too hin taane too ati ijoollee kee barbaaddu too ijoollee jaallattu too guddisuu barbaaddu si harkaa fudhatee yoo si ari'e sammuun kee baay'ee sin hojjetu dhugaa waaqa. Kanaaf baay'ee of eeggachuun barbaachisaadhaan sinin jedha. Kun kufaatii ajaa'ibaa kufte dubartiin kufaatii dhugaa waaqaa jechuun bakka kun isa dhumaati gaa. Mee akkamitti kaati amma lafa kanarra maaltu si ishee kaasa? Isheen amma gara ijoollee koo naa haa deeman jettee imbaasii iyyatte jechuudha. Miidiyaa dhufte imbaasiin dhimma koo haa qabatu. Gara ijoolleen ishii 3 Siwiidiniin jiru, tokko Raashiyaa jirti. Isheen dhumarraa biyya Raashiyaa jirti. Abbaan fudhatee Raashiyaatti galee. Isaan kun 3 immoo Siwiidiniin jiru. Abbaan garaagaraa tokko lachuu Siwiidin jiru. Abbaan lamaanuu garuu adda adda jiru jechuudha. Baay'ee tokko ol nama fannisa jechuudha. Dubbiin jireenyi dubartii kanaa walumaa galatti of eeggannoon baay'ee gaariidha. Namni immoo jireenya isaa takkaa bannaan dubartiin keessattuu jireenyi isii takkaa bannaan takkaa toorarraa kaannaan baay'ee tokko rakkatti. Firri hin jaallatu, maatiin hin jaallatu. Haati deesse ofirraa gad darbattee kunoo an kadhachaan jira, karaarra taa'een kadhachaa jira, bakka iddoon naqu waan hin godhus hin qabu jennaa warri ishii dhimma keeti jedhan jechuudha. Dhimma keeti jedhanii dubartiin biyyoota gurguddaa kana jiraatte waan meeqa argite, birrii baay'ee argite, doolaara baay'ee argite, waan meeshaa wuddii mi'aa fayyadamtee argite dhuftee gadi buutee birrii 10 birrii 5 20 namarraa kadhachuu jechuun baay'ee ulfaataadha dhugaa waaqa. Kanaaf immoo waan tokko yeroo ta'u irraa barachuu qabdu, of eeggachuu qabdu dhugaa waaqa. Of eeggajabeessa keessattuu bara kana keessa dhiiruma kamiifiyyuu gadi jechuun sirrii miti dubartoonni. Dhiiruma kam jala of galchuunis gadi jechuunis sirrii miti. Dubartiin kun osoo duraan qabeenya biyya kana keessaa qabdi ta'e, osoo mana ijaarrattee qabdi ta'e, osoo waan meeqa qabdi ta'e achii dhuftee hin rakkattu. Qabeenya ishiitti jiraachuu dandeessi. Birrii qabaannan baay'eesaa namni hin dhiphatu jechuudha. Waan barbaade godhuu danda'a jechuudha. Deebitee piroosesiidhaan birrii ishiitiin illee biyya sanallee yoo dhaqxee iddoo sanatti iyyachuu dandeessi. Imbaasii achitti ijoollee ishee arguudhaaf jechuudha. Kanaaf birriin immoo gara hundumaatti si sochoosa waan ta'eef bii careful siniin jedhaanii galatooma.